akkana ta'a jedheen gonkumaa hin yaanne. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanin dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti seeraan ergan baradhee booda yuunivarsiitii seeneen waggaa 5 muummee injinaringiitiin ergan eebbifamee booda eebbifameen qabxiin kiyya gadi bu'aa waan ta'eef hojii argachuu waan hin dandeenyeef hojii barsiisummaa barattoota kutaa 5 gadii irratti ramadameen mana barumsaa dhuunfaa keessa dalagachaan jira. Haatii fi abbaan kiyya kan jiraatan baadiyyaa ta'anis ani garuu kan hin guddadhe magaala keessatti adaadaa koo biratti. Adaadaan kiyya maseena yookiin immoo nama daa'ima godhachuu hin dandeenye waan na turteef ijoollummaa makootti na kennanii. Sababa kanaaf maqaa abbaa anaan dhalcheetti kan hin waamamu otoo hin taane maqaa abbaa mana adaadaa koo kan na guddiseetti waamama. Rabbiif galanni haa ta'uutii kutaa 1 kaasee hangan baradhee eebbifamutti akka dhala isaaniitti na guddifatanii kan na gargaaranis isaanii. Akka carraa ta'ee jireenya keessatti wanti nama hin mudanne hin jiruutii yeroon kutaa 8ffaa baradhu konkolaachisaan naannoo gara biraatii dhufee hojii daandii hojjetu tokko gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee ture. Yeroo sanatti ani ijoolleedha. Gaariis ta'e hamaa haala kanaan adda baafachuu waan hin dandeenyeef gaaffii jaalala isaatiif kallachaan lakki jedhee didus maallaqa naaf kennuun yeroo bakka tokko deemu uffata dibata garaagaraa naaf bituun hiriyoota kiyyarraa adda waan na godheef otuun beekiin baay'eetti siquun jalqabe. Haala kanaanis guyyaa tokko na goyyomsee gara mana isaatti na waamee nyaata yookiin immoo dhugaatii maalii akka inni naaf kenne beekuu baadhus sa'aatii murtaa'ee booddee of wallaalee kufeen innis wanta barbaadu kabaja koo narraa fudhate. Erga kanaatii filadheen otoo hin taane dirqii kiyyaan jaalala isaan qabamee mana isaatti deddeebi'uu nan jalqabe. Guyyoota hedduu gara mana barnootaa nan deema jedheen kan ani oolu mana isaati. Kana qofaallee kan hin taane akka magaala keenyaatti dubartiinis ta'e dhiira biratti safuu kan ta'e jimaa qama'uu isa biratti nan eegale. Booddee irratti amala koollee baay'ee balleessee hojiin konistirakshinii kontraata qabatanii yeroo xumuramu na fudhatee gara magaalaa bakka dhaloota isaatti bade. Haa ta'uutii garuu yeroo kanatti haatiif abbaan koo akkam kashlabbeen bakka dhufteellee hin beekne mucaa keenya haala kanaan fudhattee baddi jechuun bakka hin jirutti na barbaada dhufanii seeraan poolisiitiin nama kana qabsiisanii anaan illee erga na fudhatee na dhiphisaa waan na tureef baatii 2 erga waliin hin turee booda gara biyya kootti na deebisanii. Bara kana yookiin hin heerumne yookiin immoo barnoota koo seeraan hin baranne jedheen baay'ee of ceebba'een of jibbeen ammas dhokadheen heerumuudhaaf qophiirra otoo hin jiruu adaadaan kiyya seeraan gadi qabdee na gorsite. Eeyyen sirriidhaa tarii umurii kanatti wanta si mudateen abdii kutattee wanta gara biraaf yaaduu ni dandeessa. Haa ta'uutii garuu heerumni yoomiyyuu taanaan si darbuu hin danda'u. Kan yoo irratti xiyyeeffachuu dhiiste si darbuu danda'u barnoota kee qofa. Yoo barattee kolleejjii mallee seentee dippiloomaa qabattee baate nama baratetu si barbaada. Yoo immoo ati qeema kana keessatti konkolaachisaa poolisii daldalaa barbaadde jireenyi kee akkuma keenya asumatti hafaa. Maaloo baradhuutii hanga dhumaatti anillee si waliin waan nan ta'uuf nuyinis maatii keellee boonsisii jettee na jajjabeessite. Anis tole jedheen barnoota koo ittiin fufe. Haa ta'uutii garuu takkaa amalli koo ilma dhiiraa waan tan bareef tasgabbaa'uun keessumaayyuu hanga kutaa 12 xumurutti baay'eema tokko natti ulfaate. Kutaa 8 hanga 12 xumuruttis ijoollee dhiiraa hedduu bira gaheera. Qabxii darbinsaa yoon barbaade barsiisota deemeen kadhadha. Barattoonni daree koo keessaa ciccimoo ta'an na gargaaranii gara kutaa itti aanutti akka na dabarsaniitiif haasoo daangaa darbeen akka barbaadanitti waliin hin ta'a. Kabaja durbummaa ulfina safuu kan jedhan ana keessaa buqqee badeera. Heerumeen akkan bahee fi amala kanaan nama gaarii akkan taane barsiisaan umuriidhaan ijoollees jaarsis beeku gochaa gaarii hin taane kanaaf
kanaaf natti siiquuf baay'ee wawwaatu. Booddee irratti kutaa 12ffaa gaheen gocha akkanaarraatii deebi'uun qabaa. Kana taanaan jireenya koo gara fuulduraa nan miidha jedheen matumaan kan hin murteeffadheen carraaquu nan jalqabe. Jireenya kana keessa seenanii gara eenyummaa dhala namaa jalqabaa fudhachuun baay'ee ulfaataa fi carraaqqii cimaa kan gaafatudha. Haa ta'uutii garuu Rabbi na gargaaree gochaa koo hundumarraatii gara yuunivarsiitii yeroon seenu bilisa ta'een barnoota koo qofaarratti xiyyeeffadheen imaluu nan eegale. Ani dubartiidha. Kan hin baradhu immoo barnoota injinariingiidha. Herregaa fi fiiziksiidhaan cimoo kan ta'antu barnoota kanatti milkaa'uu danda'a. Anaaf immoo herregaa fi fiiziksiin barnoota keessaa warreen diina kiyyaa. Waggaa 5 guutuu masaanuu waliif taanee akkuma saattuu gargaarsa Rabbiitiin qabxii gadi bu'aatiin eebbifameen hin xumure. Yeroon barnoota koo waggaa 5ffaa baradhu barsiisaa yuunivarsiitii tokko waliin carraan ta'e wal nu barsiisee ture. Na jaallatee na fuudhuu akka barbaadu bara dhufuu kaasee isa waliin akkan jiraadhu gonka ta'ee natti dubbata. Haa ta'uutii garuu jaalalli hunduu akka jalqabanitti nama xumuramuu dhiisuu ni danda'a. Guyyaa fudhannee waliin haa murteessinuun jedhaani. Haa ta'uutii garuu inni yooma ati duubatti deebi'uu barbaadde malee ani bareedduu akkana argadheen duubatti hin deebi'u jedhee maqaa waaqaa waamee kakata. Anis keessi kiyya otoo sodaatuu jaalala kiyya nama kana waliin ittiin fufee. Haa ta'uutii garuu ergan eebbifamee sagantaa eebbaaf maatii kiyya bira gara biyyaatti galee booda namni kun dhuguma na jaallataaf na jibbaasaa sirriitti adda baafachuuf waa'ee koo wantan sitti himne tokkoon qabaa. Kana yoo dandeesse si waliin hin jiraadhaa jedheen isa gaafadhe. Yeroo kanatti inni waanuma fedheeyyuu haa ta'u karaa kan kee wanti ani hin dandeenye hin jiru jedhee natti dubbate. Anis seenaa koo kan kutaa 8tti na mudatee fi sanaan booddee hangam kutaa 12 baradhutti wantan dabarsaan ture yeroon ittiin himu onneensaa borobboramaa dhufe. Haalumti nageenya isaallee duraan gammachuudhaan haasoodhaan kan ture. Erga sanaa booddee garuu anaaf miirri fedhii dhabuu irratti mul'achuu jalqabe. Anis dubartiin kamuu rakkoo hedduu qabdi na waliin kan jiraattu yoo ta'e hir'inni kiyya kana fakkaataa. Kanaan booddee immoo situ murteeffatan jedheeni. Eebba maatii kiyya biratti ergan xumuree booda akkamii si bira dhufa mooreeyii jedhee yeroon gaafadhuuni leenjii baatii 2dhaaf gara magaalaa Finfinneen deemaa. Sanaan booddee wal argina naan jedhee. Anis tole jedheen akka carraa maatiin kiyya asin taa'iin deemiitii hojii barbaaddadhu waan naan jedhaniif gara magaalaa Finfinneetti ni malee isa waliin illee waliin argee. Haa ta'uutii garuu karaa hundumaan natti jijjiiramee ana maddii ciisee dubartii gara biraa waliin haasoo jalqabee. Amala haaraa natti baafatteettaa gochaa kanarraa yoom deebitaa jedhee yeroon gaafadhullee gaafa Rabbi jedhe malee an akkamittiin deebi'aa atuu otoo akkanaan na argituu anarraa deebi'uu diddeettaa jedhee natti dubbate. Baatii 2 naan jedhee magaalaa Finfinnee kan dhufe. Haa ta'uutii garuu torbee 2 booddee deebi'ee garaa bal'adheen ammas si waliin dhufaa jedhee yeroon gaafadhuuni lakkii bultii kan ijaarrannu taanaan seera qabeessaan gara maatiitti jaarsa ergineeti malee akkuma horii akkamitti walitti galuu jedhee maallaqa xiqqoonaaf kennee gara bakka hojii isaatti anaan dhiisee imalee. Anis namni kun otoo na barbaada ta'ee bakka kanatti na dhiisee hin deemu jedheen abdii irraan kutadhe. Sanaan booddee waggoota dheeraa ergan lakkoofsisee konkolaachisaan ijoollummaa kootti daandii jireenya koo irratti gufuu natti ta'ee dhibee HIV AIDStiin addunyaa kanarraa boqochuu hiriyoonni isaanatti himanii. Kana dhagaheen lafa lixuu fi waaqatti nu taaluun dhabee. Sababa kootiin nama hedduu miidheeraa otuun dhalachuu baadhee harka meeqa gaariidha jedheen waakkachaan otoo jiruu anumaan illee baay'ee na dhukkubaa. Naannoo torbee tokkootiif nyaataaf bishaan na cufee. Anillee akkanuma dhibee kanaan qabameenidha jedheen dhiphina guddaa keessa otoo hin jiruu hiriyaan na waliin kireeffattee galtu tokko gara mana yaalaa na geessiti. Shakkii dhukkubsachuu kiyyaa sirriitti waan beektu bakkan dhukkubsadhee of wallaalee jirutti dhiiga kiyya fuusistee fayyaan guutuu kiyya akkan ilaalamu ni taasisti. Yeroo kanatti nyaata nyaachuu dhiphachuurraan ala dhukkuba tokkoyyuu akka hin qabne yaalaan hospitaala keessaa isheetti dubbate. Yeroo nani of barus wanta jiru gurra kootti asaastee yeroo himtu amanuun natti ulfaate. Maaliin dhukkubsadheeraatii yerosuma nyaata yerosuma
dhugaatii ergan fudhee booda bakkan ciisuutii sa'a tokko booddee ka'een namummaa koo har'aatti hin deebi'e. Mana yaalaa bakka biraattillee deemee yaalameen dhibee kanarraatii bilisan ta'e. Waaqni bakka hedduutti dhiifama naaf godhe. Sanaan booddees Rabbi na gargaaree jireenyatti jabaadheen abdii ofii horeen hojii barsiisummaa kan argadheen namummaa koo guutuu jaallatee kan na kabajus argadheen heerumeen jiraachaatiin jira. Jireenya koo keessatti maatiin koo gorsa gaarii naaf kennanii abdii kutannaan bakka hedduutti na mudatus Rabbi garuu abdii naaf ta'ee gama hundaan na ceesise. Akkuma anaan gargaare isiniin illee haa gargaaru. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada jajjabinaa komentii jalatti illee qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuun illee chaanalii keenya Oromiyaa 24 akka jajjabeessitan kabajaan isin gaafachaa. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa bureen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa horaa bulaa.